ummanni ta'a egaa kun hundi jaalala kabaja jaawwaniif qabanii iddoo keessan qabadhaa walii iddoo kenna sagantaa akka hin qabnuuf. egaa uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. እንግዲህ ዛሬ ቀኑ የተለየ ቀን ነው። አልጸጸትም የሚል መጽሐፍ የሚመረቅበት እምብርት ወይም ደግሞ በመካከለኛው አውሮፓ በጀርመን በኑረምበርግ ከተማ እየተመረቀ ነው። እንግዲህ የትግሉ አባት ወጥቶ የቄሮ ወጣቶች የኦሮሞ ማህበረሰብም እንደዚህ የተለያዩ ማህበረሰቦች እንግዲህ ለሱ ያለውን ክብር ፍቅር እና ዝናውን ሲገልጹ እንደዚህ ነው። keessummaan dadhabee karaa fuuldura nutti dhufe maal nuun jedhe jechuudha yeroo agartee nuti maallaqni kennama kasallachi jedhu kanaaf warri suguriitti uffatanii nama lamnoo sadii wanta fuula kana dura kaamera dura godhaati boodan banaa haa ta'u hundi keessatti booda qabadhaa jiru jechuu qaban dhiibamaatiin. warri uffata suguriitti uffatan nama hedduun barbaachisu suguriitiin achirra madame waan jiruuf kun bakka dalagaa keessatti hedduu asii kennama qabadhaa. ijoollee ammoota magaalaa keessa duraa qaba. magaalaa keessatti daa'ima fuula dura duraa galan saba. Ilaa warra dhaabbataniif warri mana nuu kireesse nama dhaabbate hiyyaaf mana keessaa jalaa jiru ta'a. Doole nun kofatina yoo iddoo hin qabanne nama hin baafnaa jechaa jiru. Maaliif itti himne nu dhagahaadha. egaa akkuma hawaasni Oromoo biyya Jarman bakka jiru akkanatti bahee hayyuu isaanii goota qabsaa'aa gameessa kitaaba isaa hundaa bujala kan jalqabaa eebbisiisuudhaaf har'a uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. egaa hawaasni Oromoo Neezerlaand Amsterdam jechuu Paaris jechuudha akkasuma Manchesteris bifuma kanaan qophaa'anii akkuma keenyaa kanatti simachuu qabanii kitaabni kun kitaaba seena qabeessa kitaaba gartee seenaa isaatii fi akkasumas bu'aa bahii qabsoo Oromoos akkasumas Itoophiyaa sirna baankii hanga taankii hidhate sirna TPLF yookaan ammoo IADEG buqqisuu keessatti hoggansa olaanaa ta'uudhaan gahee leencaa kan taphachaa ture obbo Jawaar Mohammad har'as gaa tarsiimoon imammanni haaroonis inni jira nuti itti beeynaa jira. egaa akkanatti har'as nuti baanee isa simachaa jirra. gawween garmaamu tola jedhanii kunoo Oke, jadi tak ada lagi. Ayo. har'a kan keessummeessaa jiru jechuudha. Ani Sa'ad Ismail Yusuf Jarman magaalaa Nuurenberg irraa jechuudha. Egaa har'a istuudiyoo fudhannee jirra. Istuudiyoon keenya kana fakkaata. Baga jiraattanii egaa Jawaar haasawa ajaa'ibaa haasawa boombii fakkaatu ni taasisa jedhamee hawwiidhaan eeggamaa jira. Kana fakkaata.
Kuno Abbaan keessan Abbaan Qeerroo Abbaan Oromoo Obbo Jawaar Mohammad arrasgaa biyya Jarman magaalaa Nuurambergitti argamee jira. Egaa gaaf galatoomaa turis hundi keessan dhiyaattu jalqabas Jarman irraa eegalee Jarman nuti takka mataa ol qabachiisnee malee saafachiisnee hin beeknu fakkeenya keenya kana godhachuudhaan egaa isinis biyyoota biraarraa hawaasni keenya jirtan Awurooppaa, Noort Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota garaagaraa jechuudha. Welcome akkuma kanatti simachuudhaan congratulation jettanii kitaaba barnoota hedduu qabu gartee kitaaba seena qabeessa ta'e dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba kana dubbisuudhaaf hawwiidhaan eegaatti jirra hundi keenya jechuudha. Hanga amma nu bira yuun geenye jechuudha. Kanaaf arraa eegalee kitaaba kana Awurooppaa keessatti biyya Jarman irraa eegalee Faransaay, Neezerlaand, Norwee, Swiidin, Itaalii, Awustiriyaa akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa sagantaan tartiibaan dhawwataan deemaa hayyichi keenya irra qabsaan keenya leencichi keenya kan bookisuudha jechuudha. Hawaasa bal'aa, hawaasa kabaja qabu, hawaasa Oromoo biyya Jarman galatoomaa isin jechaa kan biyyoota biraarraa dhuftanii arran gidduutti argamtan dhugaa dubbachuuf Faransaay irraa nama daangaa Faransaay daangaa Jarman jiraatu as dhufee jira. Awustiriyaa irraa biyyoota Itaalii biyyoota akka gartee Pooland fa'aarraa hawaasni keenya hedduutu nu keessatti argama. Baga dhuftanii galatoomaa jaalala kabaja goota keessan qabsaa Oromoo hoogganaa qabsoo Oromoo kan ta'e Jawaar Mohammad akkanatti simattanii kitaaba isaa hin gaabbu jedhu eebbisiisuudhaaf akkanatti wal jettanii galatoomaa isin jechuudha. Gara duubaa osoo nuudeen ta'e gaariidha. Itim. Keessummeessaan keessanirraa an Saad Ismail Yusuf biyya Jarman magaalaa Nuuramberg irraa jechuudha. Egaa Jawaar Oromoodhaaf qaaliidha. Oromoodhaaf biyya Itoophiyaatiif nageenyaaf dimokiraasiidhaaf walqixxummaadhaaf tokkummaa Afrikaa fi gaanfa Afrikaatiif nama kaayoo akeeka tarsiimoo fi imaammata gahaa itti qabuu fi akkasumas hayyuu itti amanu jechuudha. Tadi kalau satu tiga egalan itu, mantukan kesan Sheikh Umar Al Faruq, kalau tadi terkena suatan, kemudian Singapura. Atas mas, obrolan cakap kalau tadi, Aminah.
بسم الله الرحمن الرحيم يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب يجزيك ويسلم يا رب يجزيك ويسلم وبارك لك ورحمة الله آمين أخي سيدي وخالدي آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب تقبل ورمو الدبابات لما قمنا ولم يكن يا رب ورمو ولم يا رب تقديتك وسمع يا رب ورمو بكتكم ولم يدبس يا رب تقديتك وسمع ورمو بكتكم ولم يدبس يا رب يرفضي يا رب يرفض خبرهم ما ينقطع ويانا تسكت بدور دور ستسن بجاباسي مقلب الكاس تقديتي ساتنا يا رب ورمو تقبل يا رب ورمو تقبل يا رب ورمو تقبل صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleessa keenya akkasuma hayyuu gameessa harka osoo hin baratin ijoollummaa keenyarraa irratti guddataa jirru baga rabbiin haalaa fi rakkoo gadadoo hunda keessa dabarsee obboleessa keenya Jawaar Muhammadiin baga rabbiin isin gahe ani dhaabsi kiyya gabaabatti gohaayii biratti dabalamtee waa'ee kitaaba dubbisuu irratti kitaaba dubbisuu obboleeyyan islaamaa obboleeyyan keenya hawaasni oromoo kitaaba dubbisuun waan as keessa dabre namoonni hawaasa asin duraatiin haasa'uu barbaade kitaaba dubbisuu qaba namoonni haala amma keessa jirullee arguu barbaade kitaaba dubbisuu qaba waan dura itti deemullee arguudhaaf kitaaba dubbisuun waan dabreef waan keessa jirtuu fi waan sichi itti dhuftuufillee si gargaara waan ta'eef obboleessi keenya Jawaar Muhammad hayyuun keenya kitaaba hin gaabbuu dubbisanii kitaaba waan jedhan hayyoonni yeroo waa'ee kitaaba irraa dubbatan nama tokko maalummaa isaa keessa isaa onnee isaa yookaan immoo sammuu isaa san fattashtee ilaaluu yoo barbaadde waan inni barreesse laalii jedhan maaliif yeroo nama afoo dhaabbattu yookaan babbareechisuu dandeetta haasaa bareechisuu dandeetta yeroo maatii jallee ta'uu danda'a garuu wanni ati barreessitee ummata hundaaf raabsitu sun waan onnee kee keessa jiru waan sammuun keellee yaadu waan onneen keellee yaadu barreessa waan ta'eef namni kitaaba isaa qofa osoo hin taane kan Jawaar qofa osoo hin taane egin kan obboleessi keenya Dr. Jawaar Muhammad kan obboleessi keenya Abiy Ahmad illee idaamu kan jedhu san yoo dubbisne kitaaba dubbisuun faayidaa guddaa nu qaba obboleessi keenya Jawaar Muhammad gaafa jalqaba kitaaba simbuu isaa dubbisu argina soo kitaaba kamuu dubbisuun gaariidha kitaaba dubbisuu isin jedha yaa rabbi hawaasa keenya kana kan biyya keessatti rakkoo adda addaa keessa jiru yaa rabbi rakkoo keessa baasi yaa rabbi hawaasa keenya rakkoo keessa jiru san keessa yaa rabbi nu baasi ummata keenya kan beelahee gibiraan rakkatee karaa irraa hubee haalli hedduu keessa jiru san bal'inatti yaa rabbi nu baasi yaa rabbi nu baasi nurra yaa rabbi rakkoo keessa nu baasi hawaasa keenya kanallee jaalala 2018 san gammachuu akkasii sana yaa rabbi nu deebisi yaa rabbi nu deebisi dandamoon rakkoo boolcha turanitti yaa rabbi nu deebisi karaa itti deemaa hundaa karaa diriiraa yaa rabbi nu godhi Allahumma salli ala Muhammad ayyee maanguddoota keenya nu galatoomfadha kabajaadhaan gara teessuma isaaniitti nu simadha. Naannolee keenya dhiifama dhaabuudha. Qaroo lamadaatii fi itti deebi'e dhiifama dhaabuudha. Waan biraatiin mee du'aa'ii kana namuu akkuma beekutti kootti amani du'aa'ii hamu. Yeroo du'aa'ii boonee rabbi kana nu fayyise jedha. Dhageessanii jara fayyada. Eegaan if bare.
Isikan dari sana mungkin kenapa seperti pengertian nama umur kami ada berhasil edan ibai. Dapat baru tu saya pada isente baru tu saya bisa kami itu orang mau ada gama lawan jadi lagi lagi. Orang bijak doain kan tidak menunggu. Rabbi orang itu baru. Rabbi orang jadi. Orang mau ada apa itu Rabbi jadi sudah doain kita. Lalu ulafan orang lari mana yang nisab orang apa perbuatan harkat perbuatan lalu masa ayah jadi hal Ega gamni namma yadamen orit yero dansol abate yero kanet yero Christmas awante gal marget sudah bayi marakisa gal mekanis salpati argachu nuran turre yero lera misulate gantso se dikes kabarret ni gal makan argachu denne wakil lo kami foto tasni jan akasumati operasi kenya kan yero umbe tawachina hitamen Jangan kau so, orang Amsterdam lah saya semua ada bilang, ni kan betul betul mana yang lagi, mana yang mana kita mana, nak pindah ke orang mana tu, Hanafu yang urut, sekarang kat sana orang apa masih operasi lagi, jadi dah jadi juga ini kan nama pun tahu, nama orang nanti ni dah, akasih walaupun terkait dengan Ayah anda gara segentar ke nyetaan tu berapa? Segentar ke nyetaan untuk upload adi sebagai famous orang di sini dan mengenai semua tu berbasis apa nufkenan kemenjangan Singapura untuk upload adi apa je? Bagaraga sini tidak terjadi. Wan beramiti wan menamu sama negara tidak jarang punya. Gan mereka baju naf yeroga baba kesat. Rakwa kami akan nama kunam. Sangat kasih bikin sudah. Wari wan negara toje terkuat kabujan ni amanah. Erat toje ni gan makan kabarnya. Wari gan makan nuket ni. Obole sakenya. Musa yeron sena kawarin timu. Ani manakiya. Sila arra ingkres baru sini fanikin dan agak cepat Musa. Amma akaserat nama dibba sharif shantama yawaya de nama dibba jah qofatu mana kana senu danda yo san kare yo chale jecha warra polisa amani basu milga gutunga kontrata ke inna amma garu isin ke sanamni je kunjiru nama jalala ci argera kanaf isinin obsagere kanafu pulis aga jawar masake mari goramut kitab ni ebifamutti pulis sera in chapsina ijolle abata ka akka wan chachab ne ega mani kun aga ni tumana kamina kate amma sakanta ke amara wan ma kasira tunke ne kitab da amma wala ibarat arta يعني سبجرا أكيد اتفاق ولا جريء كلو أواس بكينا أمم بكينا أكلت بكجرو باي سمته كلو جاللا كبجا بوتا أبسا جميسا وفي أكلت سمته أواسني أورمو بيجرمن كناف أواسني أورمو بيوت نورزان أمريكا فاجرن داون لساني عندي كسر أكاسان بيف كان سمتن أبدي بودا كم نجتشو Bogor dan Arya Bazabal Lugar Fada.
Egaa amma kanatti haasuudhaan artiist Abdii Fadis sirba tokko sirba qabsoo nuuf wallisa jechuudha. Hanga sitti obsaan dhufee jira. Hawaasni keenya ilaala akkuma argitan kana jechuudha. Jawween forward godhatiif.
Amerikaa tu beekumsaa waan jiruufi ni sirreessinaa arra Dr. Emiliis Dumaashitti asirtii hamila naannoo akka ta'e Ega artist Abdii Fadis baay'ee galateeffannaa. Egaa amma sagantaan gara eebba kitaabaati. Sagantaa eebba kitaabaa keeka muruudhaan kan nuuf gaggeessan kabajamoo hayyuu Oromoo barreessaa kitaaba Hingaa Bufiyaa akkasumas hoogganaa qeerroo Oromoo obbo Jawaar Mohaammed akkasumas Dr. Ililli Jamal Hamilaan Nasiibadhaa. Egaa amma sirna keeka muruutti imala jechuudha.
namoota keessummoota teessoo isaanii irratti sa'aatii maayii godhee itti akkasii barbaada. Ini dah berapa inci sekali? Aku itu amar berapa kali? Oh shit, oleh kamu. Kami biar rabi bila aja rafi, bukan ini game. Jujur dah watang itu boleh tasuk. Ini tu apa sekali? Sekali ni jira. Sekali ya jira. Kita kalam barresa. Sekali barresa, warga aja lagi kita. Ini barresa ada ni kau komandan. Warri komanti barresa. Injira. Sekali yo jira. Sirgi di Allah lu. Yes. Lain. Watanam itu. Segala injira, segala Ali, segala injira. Segalin jira, segalin. Oke, kemudian saya sedikit tangkap terunjuk sudah alto pemerintah. Saya sekarang berbicara dengan Gesmin, wali bijarnya untuk Fatihani, Facebook terhadap untuk Fatihani, anak namun itu ni kami akan kita tahu ya. Wali live warabat itu bereda garuta ambakar. Please. Taji kanjawar share koda jawar jabar sajra ligi jabar sajra saganda ifufufi akadan nenyu please jawar kabda desisi berbeda dengan mereka Musa nak kita kepada Singapura. Please nomor ni dah diorang berikan berkunjung tadi selain jawab jelas derbat di jalan te. Isi macam yang betul gambar. Kenapa sebentar lagi? Orang ada yang le, orang ni pergi yang berani seorang terani. Sebentar kena terus. Kemudian ada Singapura. Please nomor ni berapa betul akan berfirman. Okay. Kalau cuma yang satu atau alias sebenarnya atau
إذا أما كتابي رسمي كتابي أما إذا كاسي أوفيسال أبدو مي إلى ما يجوا كتابي جري كتاب المدرسة كتاب كتاب جزي كتاب كو كتاب جري كتاب المدرسة جزي كتاب كو كتاب جري كتاب براني نمر من جل كلام كتاب كورنا سمي فرجل من يتوفي بالرفوع الأدريو أكاسمس منتو وكل جوار محمد كنوفيا كانوا تيجي سمسة مالك منتو مالك إفهم أكاسمس بيفا أجاتي نموذج فردان كنا يا دنيا سورة الجند بلده أركان بالرفوع كتابا وكل جوار محمد يرى برسالك نمني فرجل إكتي كتابة تكو يورو كم تكو كتابا قتي تكو يورو كم تكو نمني بدتن أرى ريكا مراسة كيسات أسكتني أكا كلمة سيبسي كتابا كناني يورو كم تكو Satu tiga umat terjemahan ini fakata kitab ni fili burnukun namni budan tokko walitti buufatee qarshii dhibba dhibbaan abbaa hurnan san fudhatee jawaa irran mallatteessifataa jette moo yaa akkasillee maaliif kitaabni jiru kitaaba muraasa namoonni akka waldaattis tumsa addaa qabatanii dhuftan akka waldaattis bitattanii yeroo 2,000 maqaa waldaatiin yoo kennuu barbaaddan kitaaba mallaqa qofa kennuu osoo hin taane mallaqa kennitanii kitaaba tokko yaadannoo wajjin fudhattanii jechuudha. Ifa dabalataa yoo isin barbaachise immoo obbaadoon adeemaa jira. ani amma naa galee jira akkitti naa gale ifa maabdoo si afaan qabanii yaasa akkitti naa gale kitaaba firii fudhannan kan yeroo kun takkaan namni fudhate mallattoo Jawaar Mohaammed wajjin fudhataa jechuudha. Mallattoo qofaa miti kitaabni jalqabaa kitaaba seena qabeessa ta'e Keeniyaatti hin eebbifamne miti sababa isaa asirratti hin dubbadhu yaa hundi keessan waan beektaniif kitaaba jalqabaa Jawaar waan achi deemee namni tokko Jawaar harkaa fudhatee irratti barreessee mallatteessee kennaaf kitaabota kanneen namni fudhachuu barbaade jechuu isaaniif namoota kitaaba seena qabeessa ta'e ka jalqabaa kan ani Jawaariin nan jaalladhaa akka inni milkaa'uun barbaada hojii isaa kanaan dura hunda deeggaraan ture arras nan deeggaraa jaalala koo akkasii agarsiisa nama jedhu nama 10 barbaada kanuma. Nama tokko argannee jirra namni tokko absee haramaaya kitaaba tokko kun takka. Okay, obboleessi keenyas obboleessi keenyas warroonni namoonni eebbifannoo keessaa qabaasaa jiru warri koree keessummeessitu keessa deemaatiin mootummaa maqaa isaanii gaafatan dura kanatti waan atiin namni gaskee dhufeetiin asitti dura dubbatu dubbataan mallaqa isa keessa jedhaa jechuudha. Kakak, aku mau gitu nih. Galmi kana fakkaata. Galmi guutee irraan jige jechuu dandeenya. Uummanni keenya jaalala
kabaja hayyuu qabsaa gameessa goota oromootiif qabuuf jecha oromoon bakka jiru buqqee dhufee kunoo akkuma agartan kun warri biyyaa ijoollee keessan obboleeyyan keessan warri yaaddan kunoo laal carrama kanaan as keessan daawwadhaa. Acara kanatti jechuudha. Suma keessaan akka daawwattaniif uummata keessaan isin deemaa jira. Okay, amma gara walloo keenyaatti deebina saddoo. Akka gola amma qulqulleessinee jirra isiniif ifa goona. Absi Haramaayaa namoota kan kee namoota kurnan qopheeffadhuuti jawaa kitaaba isinii mallatteessaa dura Absi Haramaayaa namoota sa'aatii wajjin yuuroo 1,000 kitaaba fudhata jechaadha. Dabaree anggaru tarreen qabatu. Namni fuula akkis barreessu. Kalau kero le tenala kuni kero. Beli kacang nanti. Sisi. Kamu ke mana ni? Jadi tak? Betul lah. Kuno daawwattoota fi hordoftoota keenyaa akkuma argaa jirtan galmi baay'ee guutee namni bakka taa'u bakka dhaabatu dhabamee jira. Kun hundi kabajaa fi jaalala kuno warri security kuno jawwee akkanatti simatanii bakka hundatti jechuun faanni isaa hajiitu jechaa jirani. Namoonni yuuroo 100 kitaaba bitachuu barbaadan as dhuftanii kan deemanii kitaaba mallattoon irratti mallatta'ee jechuudha. Deemtanii kitaaba keessan fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Jaalsaad Ismaa'il asitti barbaadan akka maaliif biyya keessaa bilbilaa jiranii komitii namaa laadii sagalee uummanni qabu si jechaa jira. Salammadaatii
duraan akka reefu jedhanii osoo hin taane namni kitaaba fudhatu kan dhawaan kana yeroo dhibbasaa kafaaleetu kan mallattoo qabachiisu irraa ta'uu ni filatu. Namni tokkichaan uummanni kitaaba Jawaar maarraa babbareessa. Kunoo tokkicha humna waliin aan jedhiin turte amma wanni waliin qaarsinuuf hin jirtu. Sagaleen dhaga'ama tokko lama. Sagaleen jira. I think sagaleen amma bareeda dhaga'amana fakkaataa reeftana maayikiroofoonii itti suuqatiin ture yoo isin jeeqee dhiifama. Ila atau abse itu akasini isu sedera. Hirira kabanda wari kitaba beri batok konfura cuba pada. Kitaba Jawar mandate. Hirira mandate hirira akasini hirira abada. Hirira nakani kitaba isini mandate sampai furatu. Hirira gora. Akasini itu akama abada kana tinta. Itu akasini. Oke, baru hirira kabanda. Hirira min. Masyaallah galma guddaa qabannee galma bareedaa hawaasni keenya bakka jiru buqqa'ee dhufe ammas akka bareeda deemaa jirra. Welcome Kadiro Elamo. Egaa Jawar Mohammed arra eebba kitaaba isaa irratti jechuudha. Haasaa ajaa'ibaa haasaa boombii fakkaatu akka nu taasisu abdii guddaa qabna. Egaa kanaafiyyuu hanga sagantaa isaaf qabamee jira. Sagantaan isaa dhufu obsaan du'e gadhaan affeerraa kenna.
Nami Amerika irraa addunyaa kana bakka meeqa irraa nuti illee silkii gisa qabatu wanni akkana wadi sirrees. Wanni irraa naaf dhiba. Ishii wanni irraa deemu wanni naaf dhiba. Maashaa irraa naaf dhiba. Kam? Eenyu saadurra. Eega maashaa malee ta'u hin jiran qabarka. Maashaa hin qabaga akkamiin qabna. Okay, nama cukup kau fakir. Kata berrokai. Ayuni, yo tim begin asagarin. Ya itu betul itu. Itu. Share ka grid juga. Ini ka, waktu caka. Amat cuma. Sigo. Akan makan dulu demi kan ini tutup ini. Akan makan dulu demi. Karena lan, tanah bicara apa? Nah, aku karebu. Akan kakak sih. Share bora. Kawan dia. Lain sesuatu. Wala tiket ini, ragu ni kawan nanti. Wali security kan nama dia sisa. Koi, amma nama nama ini orang sana bukan dulu. Isa ni jalan terus bannat na jalan korika. Kurba. Ora. Hey. Orang tu pada nama kana. Please. Kajori ora bajra. Jalan korika. Imbe garula. Na jalan kor. Aboram bejera. Please, atina jala gudi banna takka. Ara banna. Duba debia baka Ahmad Tahiri. Duba debia kan ga kamera baka. Duba debia. Ahiri. Okay. Kana bara. No jiranis. Tahu dah. Le banna takka. Gorach. Salim. Ini sadar bu jarang suri. Kita juga nawatif. Kita ini erat sebelah itu sebelah sebelah. Jiru untuk Islam ini kalau karena tasnya memang dekat. Kita ini kan erat sebelah itu.
Bakka magaran deebi'a. Ayyu garas deebi'a bakka. Okay. Kajori murabaa jira. Maal taate? Ol ba'i yoo. Kitaba itu dikira kita bisa coba harus bulan kitaba kita punya masih bayar jangan makanan kita bisa harus dulu Ada. Buat ada simbai. Sindaran apa? kita ini kita kita singgah Kajori berapa jira? Tapi apa tu kajura? Sino kanara? kita bayar kita bayar Bonoda kita bisa terima kerja bangsa sintet itu sintet nanti kita mesti begini Jori berapa jira? Allah Allah. Ejat agak. Walau narkisin agak itu nama dua tidak apa. Dua pakai enggak dua DB amas. Asin dua DB. Itu acu sih kau apa? Buat asin dua. Woi. berkata seperti undang-undang ekonomi politik pertama yang kita boleh diterima menentu jawab menjadi kita berlakukan terus kita akan lebih keren orang seperti ini awas orang di Jerman atas mas beliau tu orang Pak Austria biasanya kita orang ini terus ayat itu bagaimana itu terkejar bagaimana kita pun kita berselit biasa kita berkata Jangan negara. Harga kayak ini namanya cuman harga kayak ini. Harga kayak surah saya. Kasih mana tesan si halal lam. Baratin.
Oke, bocor tiket ini mana bukan kita sudah. Oke, perfect. Siapa pertama? Coba cek. Bro, ayo. Karena kau ini sekarang. Amat. Dari aspirasi kita kunci, beberapa kalau kita menjawab nama kita sudah ini sudah. Ayo. Ini ada kita ini upacara bisa kena kita curah puroga pemakai kita ni malatto jawari je curah kita curah ini terre garani haji chikenna abang keru abang kam soda abang cicirama lenci mo garan am soro mo na curah akan tukulo simatama jira keru tenna awon kinna awolin kenna curah kitaba anin gab bujaru kita curah akan terre garani ini garani malatto yadanno jawar mamadira hudacha kitab jawar fudacha kan bitacha jirani jechu kanam kitab ni kun kitab sena oromo bi sena Ethiopia kesatti kitab sena adal kamu dong kitab sena adal kamu jechu kitab ajaiba kitab hawi dan kamu Siya tinakyan ka. Kita sila desa. Sila Jawar membentuk padu Jawar SAG, Anggi SAG kedai buat jadi Agustus gugu buat si semua datang ini. Rekop kedua satu uti inci benawan argaman kerewan argaman kan ammo kami guru sini. Kami durat jammo cicira ma biro akami tinggal dan dia kagak kalati akhirnya itu. Ayu ini kala kita yang nunggu kalati saya kalati nunggu nama tersipuran masyarakat atau sudah termas dah upacara nomor mutan logi tendensi karena akuntan atas dah jiran ni biasa itu awal jadi mungkin seri curu kalau ngomong begana sebutnya umur kita rekko hama itu hama biasa kira bawa begitu ni jadi bayar bukti orang sisa mana kita tulen tende jangan kalesa ngapu kopi dua kalesa kita betul araku kita betul orang di sini lagi barangnya kiri itu pusat dia kakak saya kira cuma terapam tembak saja itu akan itu karena serap bukan bilang haram maling ada yang pulang kita apa haram je curang jangan kebalik kita tunggu akan ini bukan ada ukuran ni orang ni bukan kita nak terus harga biaya demokrasi ni sebenarnya kita ni bukan kerja Kenya dan kita servis harga sini dorong dia sekarang Amsterdam punya sempatan kita ni Paris para saya juga akan semua Swiss halo kepada tu akan dia cuma nama sebenarnya kalau Gor. Ini ada bers. Jori Umar Gor. Gori. Bro, gila guru. Ada bers gura. Jalan bers. Kajori gura majra gor ga. Sudah jelas. Jelas. Asli dia bahasa orang bicara apa? Ndaganya tuan sini. Kajori, wara jori ber Facebook saat ini ber. Mar balik sini. Gor najara nawer sih sini jaga. Amar ganju tu. Mereka tahu. Follow sampai. Ini mana ni? Oke. Eka dawo tu tapi ordo tu kena aku harga jitan boda itu dia bina curah boda itu dia bina seganta euro jawar asa guru dia bina kasih itu dia bina ta hamma si buambo seganta ada kuturam dema jira charger ile kusan karena boda itu dia bina amma kana fakata aku harga jitan jechu
Dabo itu lagi. Lagi dabo itu. Boleh untuk suara so. Kuno jaalala kabaja hayyuu Oromootiif qabaniif jecha akkanatti tarree galanii kitaaba hayyichaa irraa bitachaa jiranii mallattoo Jawaar Mahammadiin kitaaba bitachaa jiru jechuudha. Nama guddaa miti yaa ijoollee xixiqqoo maratu bitachuu deema baran. Ijoollee xixiqqoo Mee mallattoo isaa mallattoon jirri san barbaade jira. Mallattoo sana osoo nuti Firman Dr. Lilli fi Jawaar illee wal fakkaata jechuun mallattoon. Tokko malaalime dhugaa rabbii dubbachuuf kitaaba kana bitachuudhaaf yeroo dheeraa naggaa idarraa qabee amma hala kitaaba kana bitanii qalbii tokkotti ni jedhu maaliif beeka Keeniyaatti dhooganii Jarmanii garuu dhooguu hin danda'u osoo qeerroon Jarmanii hin jiru. Kanaaf Oromoon addunyaa kana gurgurtan baga gammaddan baga gammaddi warri amma illee akka bitatan abdii qabna Jawaar nama nuu jedhee hidhamee guyyaa 40 nyaata dhabee dhadhaa fi marqa diddaadhaaf yookiin dhugaatii diddaadhaaf ooqa ta'e jedhaniini itti taphataa turan. Har'a garuu jiraannee waggaa 2-3 booda waliin deemnee yoo rabbi jedhu akka nu barbaannu gaafii Oromoo rabbii gadi kara Jawaarii fi gara baadiyyaa Oromoo akka nu deemu abdii qabna. Hundi keessanuyyuu abbaa fedhe warra fedhellee yoo jedhu wanti Jawaar jedhu kun deemee dhugaata. Abiyyi illee jibbuu fi miti garuu kan barbaannu nu maali dhugaa Oromoo haati Oromoo nagaa nyaachuu qabdu. Akkasii yaadillee dhaabkan qabna dhaabsilee qabu akkuma barabaraan dhaabatu Jarmanii biyya beekamu dhugaatii biyya hawwii qabdu akka malee waan jaalatanii nurraa barnootatti fudhatan abdii qabnaa biyyi biraallee haalaaf kanaanii biraan taate malee dhaabaan sadaramee seenaa ammallee akka warri biraallee duubaan furdaa humni akka Jarmanii kana fakkaatan biyya Wata maayikii kan ittisuuf hin dhaga'amu jedhan. Gosa gadaa dhufuufi kitaaba fudhadhaa cufuuf deemamaa jedhii himisiin jedha. Antunu andaande amaltaa Istaandiin kun kaaddaati. Kun kitaaba jawwee bitachuudhaaf tarree salphii kana fakkaata hiriirri galamee kitaabni bitatamaa jira jechuudha. Sagalee amma dhaga'ama. Amma dubbadhu. Duraan dursitee galatoome Sa'iid siniin jedhu. Ammoo dhagamu. Amma hiriira galtee akka hiriira galtee kanatti maal gochaa jirtu? Wanni asii eeggachuu jirru kitaaba ani hin gaabbu jedhu ka Jawaar Mahammad barreesse kana ilaaluuf fudhachuudhaaf hawwiin keenya eeguu turre har'a ammoo harkatti fudhachuudhaaf kaardii qabannee taa'uu jirra jechuudha. Oromoon kutaa 11 hin gaabbinuu kitaaba qeerroon fudhachuudhaaf salfii qabannee dhaabbataa jirra.
Galatoon mee gammachuu akkamitti si dhagaame? Kitaabni jedhu kun yeroo jalqabaatiif biyya Jarmaniitti eebbifamuu isaati. Yeroo jalqabaatiif kitaaba hin gaabbojo umriiti hagana geet umrii 27 agaree hin beeku garuu gammachuu hangana jennee na dhagaame. Kanaafuu galatoomii Jawaar yoomiyyuu nutillee hin gaabbinuu kitaaba kana bitachuu irratti hin jaan. Galatoomeetillee. Oromoon ni jirra baga jiraatanii waggaa dhibban jiraanna ni injifannallee kitaaba bichaa bituu miti seenaa abbootii teennaa seenaa leenca ilma Oromoodha ifatti arginee ijaan wal arguu kennan ummanni Oromoo kakaleessa addaan faca'ee har'a wal arguun gammachuun namni galma guutee kun alatti hafuun jaalala isaatiif jaalala sabaatiif jecha ni injifannaa piippii ni caccabsinaa ni barbadeessina injifannoon kan uummata Oromooti. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kennaa yoo sagaleen hin dhagaamin tokko tokko naa barreessaa akkasuma amma ammoo namoota tokko tokko gaafadha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kun hundi uummanni argitan kun hundi warra kitaaba bitachuudhaaf hiriira jechuudha. Kitaaba jawwee jaalala kabaja qabuun uummanni Oromoo akkanatti ilaala. Hiriiree bitachaa jira kitaabni akkanaan jiru. Namni kitaaba eenyuun akkana bitatee